marrummaan gadi ba'ee ol deebisuu danda'a. Marrummaan mucaa keenya ol deebisuu danda'a. Dubartoota Oromoo fuudhanii guyyaatti namni itti fayyadamee dubartoota 5 har'a lubbuun isaanii jiraachuun tokkittii qofaa beeku. Kun kan ta'aa jiru yoo waggaa kana nama 16 ajjeesan. Waan isaan godhan guyyaa guyyaan argaa jirra. Oromoon abbaa dhabee jira. Inni hidhame mana hidhaa keessatti hafe 40. Haatiin beektuu, obboleessin beeku, bakka inni jiru beekanii. Kaan kan sammuun isaan hojjenne maal namni hidhamtoota 50,000 40,000 mana hidhaa jiruuf guruupii tokko dhaabee jara kana dhimma hidhamtootaa kan hordofu guruupii tokko dhaabee kan socho'uu danda'u Oromoo. Miliyoonni 50. Warri mana hidhaa keessaa maal jedhanii naa barreessan. Waggoota 20 kana amma mana hidhaa jirru guyyaa tokko gaafatamnee hin beeknu. Namni wayyaa nutti bitee hin beeku. Namni kiniinii nuu bitee hin beeku. Oromoodhaaf innee manaa baanee hidhamne mee waan akkasii illee nuu dubbadhu jedhaa jira. Akkuma warri Yamanii kunoo waraqaa kana hunda natti erganii suuraa isaanii jin akka isaan godhan. Torbee sanbata guddaa galgala Paaltookii banee warra mana Yaman kana rakkataa jiranii jinaasaa jira. Sayyid Muhammad nama jedhamu fa'iitu nu gargaaraa jira. Doktor Turimaan faranjii kan waggaa 28 Oromoo jira rakkataa jira. Nuyi miseensi mataanee Oromoo saappoortii guruupii kanaaf illee waggaatti birrii 50 kennuufii dadhabna. Obbo Ibsaa Guutamaa Abiyyuu Galataatti dhaammadde. Maaliin dhaammadde beektu? Kottaa organizeeshinii tokko immoo dhaabaa warra mana hidhaa jiraniif. Maqaa keessanii maqaa Obbo Ibsaa Abbaa maqaa Oromootiin jechuudha. Kan isa gargaaru. International organizeeshiniin adda addaa gargaaruu danda'u hidhamtoota Oromoo kana. Matsaafumallee bitanii erguu fi wayyaallee waggaattan tokko qayyaratan. Waggaa 22 Oromoodhaaf jedhee maatii isaa akkoonsa biyyatti dhalatin beeku mana hidhaa keessa. Dhiiroo bilisummaa yoo baane warra kana fa'i warri nu qabsaan siniyyuu hundi keessanii hidhamtanii garafamtanii baatan baay'een keessan. Yaadachaa jirtu mee warra chittan. Warri qabsoorra hidhannoo qaleessa filaashii baattanii dhuftanii ammas laga jira namni yaadataa jira. Isa chitta fisan. Moo makiinaa qayyaran. An ambaasaadara ta'ii ministeera ta'ii utuu jiran ministeera ta'ee uummata koo kan tajaajiluu hin dandeenye itti ta'u jedhe. Egaa uummanni keenya inni Taanzaaniyaatti dheengadda dhumis makiinaa tuuboo keessa taa'ee utuu Saawud Arabiyaa Dubaa Afrikaa dhaquu dhumis hanuma Oromooti. Inni bishaan Maalaawii keessatti dhumus han Oromooti. Inni Meditiraaniyaa keessatti dhumes Oromoodha dhiiru. Inni Yaman keessatti akka kanaan dhumee immoo dhufee Yamanoonni jaarsa waggaa 80 dirqisiisanii buteedhan. Jaarsa kun Oromoon abbaa dhabuudha. Dhaaban qabnu abbaan qabnu hoogganan qabnu. Kanaaf dammaqee ka'uu qaba. Hooggana isaa eeguu qaba. Cimsuu qaba. Maallaqaan deeggaruu qaba. Yaadaan deeggaruu qaba. Barreeffamaan deeggaruu qaba. Abbaa barbaade haa ta'u. Dhaaba kamiyyuu haa ta'u. Mana cufatee ciisuu irra jechuudha. Hoolaandi kanatti gaddennaa baana Oromoo baay'eetu yoona bakkee kana kee olii gaddeemu. Minisootaa 50,000tu jira. Hiriira nagaa tokko kan hin baane baay'eetu. Kanaafin rakkoo akkasii yoo qabna lafa keenyarraa Oromoon buqqa'ee Yamaniif maannoo Saawud Arabiyaadhaaf Turkii fi Chaayinaadhaaf Hindiif yeroo kennamu Oromoo yeroo buqqa'u callumannee callifna jiru. Yoo irratti callifnee Garbi kun iddii lafa sana miilaan qabatanii booddee Indiyaa warra niwukileerii qabu wajjin Chaayinaa niwukileerii qabdu wajjin wal lolla bara. Wayyaan ejjin miti lolli Oromoo kana booddee. Waaqayyoonni seenaa utteet tokkorii dabara. Allaan Rabbi kun. Akkasa durii miti masgida dhaquun barbaachisu. Mallas Zeenaawii dhiigii Oromoo kaanserii sammuu isaa keessatti ta'ee ajjeesuu fedha. Nuyi garuu qophee miti. Utuu mallasarra bilbila naa bilbilee Brussels hospitaalitti kottaa taayitaa fudhaa nagahee na dhukkubee jedhee Oromoon hin jirru.
Kanaaf jabaannee ka'uu qabna tokko taanee kan hin jedhu rakkoo himee deemuudhaaf miti. Hingoona immoo kan hingoona waadaan seenaa namoonni hundumtuu Oromoon yoo tokko taane malee eessayyuu hin beeku. Absoofnee bilisa bahuu miti yoo mallasaan kottaa fudhaa iyyuu fudhachuu hin dandeenyu yoo tokko taane malee. Diinni immoo duriyyuu taanaan tokko ofii Oromoodhaan Oromoo cabsee nu bite. Gaafa Iyyaasuun silaati biyya bulchuu ka'u abbaa malaatuu qeessota Abashaatiin dogoggorfamee Iyyaasuu ari'ee Tafarii irra kaa'e. Gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam kufu utuma Damsee Bultoonfaa Mariidfaa olii isaanii lolanii Mangistuunis isaanii morma kutee silaa utuu jeneraalonni sun Oromoon sun jiraatanii waa tokko dhufu. Warri adda bilisummaa Oromoos gaafa sanaa dhaabbileen Oromoo biyya keessa jiranii fi ala jiran utuu tokko ta'anii wayyaanee dura dhaabbatanii amma kan hin taane ture. Qabxii isaan isinitti hima. Federaalii Abta Goorgis rakkoo Iyyaasuu wajjin uumee garbummaatti nu galche. Haayilee Fidaaf Tafarii Bantii fi maaliin utuu tokko ta'anii Baaroo Tumsaa wajjin gaafa sana dhaabbataniiru ta'e Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17 hin tuutu. Kan humna qabu eewu Haayilee Fidaati. Kan humna qabu eewu Tafarii Bantiiti. Kan humna qabu eewu Mariiti. Jeneraal Mariiti. Kana hundaatti hin fayyadamne. Waaqayyo guyyaa tokko dugda durraa galagalchee hin beeku. Nutu ofii keenyaan of tallafee of kuffisaa jira. Wayyaaneen illee dhumarratti tallaftee ofii isheetiin of kufeef adda bilisummaa Oromoo kuffisa miti. Garuu gaafa isheen kufteeyyuu foon sana fudhannee nyaachuu hin dandeenye. Yoo akka ammaatti deebi'e. Kanan abbaan dhaga'e. Ilaala. Dubbiin xumurameera. Waan hundaa dhumeera. Addunyaa irratti wayyaaneen jibbamteetti. Nuyi garuu hin jiru. Warri Habashaa sirna sana nutti deebisuudhaaf fokkoraa jiran. Itoophiyaa miti nuti ilma Amaaraa jedhanii Mooresh jedhanii ji'a 2 keessatti dhufanii mootummaa ce'umsaa fa'aa ijaarratan barbaadu. Ani garuu Atilaantaatti mootummaa baqaa akka Paalestiin dhaabbachuu qabna. Dhaabbileen Oromoo tokko ta'a. Abboota koo tokko ta'a jedhee boo'ee kadhachaa ture. Har'allee kanuma jedha. 92 nu darbe 2005 nu darbe. Anillee amma dandeetti meeshaa gimbii fa'a irraa maalirraa garee gootii irraa hiikkachiisee ture. Nu waliin dhaabbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf lafa keenyas dhabneerra rakkoo keenyas hammaateera. Hundumtuu beekaan addunyaarraa waan hin dubbise rakkoon Oromoo tokko ta'uu dadhabuudha jedha. Eenyu fayyada akka jedhe tokko keessaa kunuun Tasfaayee Gabraa silaasitti dubbachaa ture. Aleksaandar Bulaatoviich waggaa 100 har'aa dura namichi Raashaa Oromoon abbaa gaanfa Afrikaa ta'uu qaba. Garuu tokkummaa hin qabu. Jarri sun akka isaan tokko hin taane godhaniiru. Oromoo tokko ta'ee jedhe waggaa 100 har'aa dura. Waggaa 200 almost. Profeesar Shamsaddiin kanuma jedhe. Yoo tokko taatan waan hundumtuu harka keessanii Awurooppaanis Ameerikaanis addunyaanis gaanfa Afrikaa han keessanii tokko ta'uu maal dadhabdanii. Xalayaanni dhumatti naa barreesse ji'a muraasa keessatti dhaabbileen Oromoo tokko ta'anii qabsoo kana furgaasuuf baannaan deebiftanii isa waggaa 200 irraatti deebituudha. Kanaan akka hin taanee fi waa gochi. Namichi Jarmanii immoo adda Serbeetti tokkummaa Oromoo irratti yeroo baay'ee barumsa guddaa kenneera. Maqaa isaallee nan raanfadhe bara 1993 kana Profeesar Doktor maal jettanii nama biyya Itoophiyaa illee dhaqe. Kanaaf waa'ee tokkummaa Oromoo namni dubbatiin darbe. Kan du'anis kan jiranis kanuma nuun jedhaa jiran. Warri Awurooppaa paarlaamaallee kanuma nuun jedhaa jiran. Eewutti si yaasoof nuun jedhe.
Mallas Zeenaawii nuti OLF wajjin araara barbaannaa jennee paarlaamaa keessatti gaafanne Bayyane Pheexroosiyyuu gaafate. Dhaqee isaaniin ijaaruree jedhe dhaqee isaaniin ijaariitii tokko godhii wajjiniin dubbadhu naan jettu ta'e kun hojii koomini isaan tokko hin taane tan godheen dhaqee wajjiniin dubbadhaa jedhe. Kanaaf rakkoon nu biraa jechuudha. Nuti walii keenya tokko ta'uu miti. OPDO of keessatti deebisuudhaaf hojjechuu qabna ture. Warri Gimboot 7 fi warri Habashaa nuyi akka OPDO rukunnuuf barbaadu. OPDO rukunnaa wayyaaneen hin kufti nuti ammallee warri rukunnaa jechuudha. Nuti garuu nama keenya irratti hojjechuu qabnaa, ofitti deeffachuu qabnaa. Wayyaaneen hanuma sheeyyuu Alamaayyoo Atoomsaayyuu summii nyaachifte barbaada. Namichi kun hamaa nutti ta'inaa yoo jeequmsitu tokko dhufeette jechuudha. OPDO keessallee mootummaa wayyaanee keessallee tokkummaan hin jiru. Wayyaaneen kan cimtee nu bitaa jirtu nuti waan dadhabneef malee wayyaaneen cimtuu taatee hin jiru. Kanaaf tokkummaa Oromoof dursi haa kennamu. Dursi kan kennamuu qabu uummanni Oromoo dhaabbileen Oromoo dursa kan kennuu qabanii tokkummaa Oromooti yoo tokko taane malee. Dogoggora tokkotu jira. Kaalkuleeshinii gadhee deemaa jiran. Kaalkuleeshiniin sun maalinni kaayyoo fi gaaffii uummata Oromoo fedhii uummata Oromooti tokkoffaan. Maaliif abbaa qabsootu uummata Oromooti. Abbaan aangoo sii kennus uummata Oromooti. Har'a waan irratti wal lolullee hin jiru aangoon nama nyaachisu hin jiru waan asmaraa dhaqee nyaadhee dhufee waan hin jiru waan tokkollee hin jiru waan irratti wal lolan. Waan ni jiru maalinni qabsoodhaaf wareegamaaf of qopheessu jechuudha. Wareegamaaf of qopheessu, lolaaf of qopheessu, dirqamaaf of qopheessu jechuudha. Ani yeroo dhuma hundaa Awurooppaa taa'ee waa'ee kanaa isinitti muumini waggaa dhufu dirqama fudhadhee deemuu qabaa jechuudha. Ilma eewutu du'ee ilmi eewu bilisa ba'a. Anis du'uu qaba. Akkasitti dirqama walii ilaannee hojjechuu. Ani gaafa dhufeen beektu ji'a 2 ji'a 3 hin dhufe. Balee Awurooppaa taa'uudhaaf hin dhufe. Scholarship hin dhufe. Bizinesii hojjechuu hin dhufe. Hojii hojjechuu hin dhufe. Hojiin koo bilisummaa uummata Oromoo. Namichi ministeerummaan barbaadu jedhee asii lafa daragadhee birrii doolaara 1,000 argachuudhaaf miti. Hawwiin koo jechuudha. Kanaaf gara tokkummaatti haa deemnu, furmaati achi jira, dhaaba keessan irratti dhiibbaa godhaa. Abbaan qabsoo uummata Oromooti inni guddaan isa ta'uu qaba. Dhaaba Oromoo keessatti dogoggorri jiru maa inni beektu? Tokkoffaan hooggana, lammaffaan dhaaba. Ummati hin jiru sadaffaadha. Akka seera political science baratti akka seetti immoo tokkoffaan ummata abbaa qabsoo sana. Gaaffii ummata sanaa jala deemuu qaba. Itti aanee dhaaba jala deemu. Dhaaba itti qabaatan jechuudha. Sadaffaan hooggana. Maaliif hoogganni hin du'amni? Yookiis raamol qaba miti? Dhaabiin jiraata. Dhaabin immoo hin badaama. Kan yeroo hundaan badnee ummaticha kaayyoo ummata Oromoo jala deemuu qabna. Dursa ummata Oromoodhaaf kaayyoo sanaaf deemuu qabna jechuudha. Kanatu galagalee kan Oromoo keessatti. Waafidoo keessattis, abaa'oo keessattis kana hoogganni keenya footoo isaanii achi kaa'anii deemanii Finfinneetti kan hin beeku maqaa namaan ta'u. Footoo isaanii achi kaa'aniitu yoomii iddoo mallasaa sana yaadu malee Oromoodhaaf bilisa baasuudhaaf maaliin godha kan jedhan warri yaadan muraasa. Kanaaf humna qabnu sochoosuu qabna jechuudha. Maqaa kaayyoo sanaan humna qabnu sochoosaa hin jiru. Beekaa keenyatti fayyadamaa hin jiru. Organaayizii gochaa hin jiru. Profeesaroonni Oromoo, doktoroonni Oromoo taa'aa jiran. Torbeedhaan Janaarii 1 kaasee gaafa sanbadduraa Profeesaroota Oosaa, doktorota Oosaa hunda isaanii walitti waameen haasofsiisaa ture. Maal gochuudhaaf?
waan qabnutu oosaa ammaaf walootti waan qabnu. Mi waan tokko haafu dhaabbilee Oromoo kana walitti naa araarsaa jedheen adaraatti kennan ammallee hojjechaa jiru. Amsuur lafa dhiyoo keessatti itti murama. Dhaabbileen Oromoo hin araaramu. Warri dhaabbilee Oromoo gidduutti olola oofan warri wal akka Oromoo wal madeessu barbaadan warra ergamoota diinaa. Warri paaltookii irratti haadha qabsaa'ota keenyaa baaranii 2008 argitaniitu. Warri har'as dhaabbilee Oromoo gargar facaasuudhaaf irratti hojjechaa jiranii diida. Beektonni Oromoo Profeesar Mahammad Azambaa, Makuraa Bulchaafaa, Asaffaa Jaallataaf akkan godhaa jiranii Oromoon tokko ta'uu qaba. Dhaabbileen Oromoo atattamaan tokko waan irratti wal lollutu hin jiru. Inni filateera fakkeenyaaf jijjiiramni dura dhaabbachaa ture. Maaliif dura dhaabbanne beektu? Bara kaayyoo jijjiirreerra jedha. Namuma lama ta'anii kaayyoo adda bilisummaa Oromoo obboleettiif obboleessatti dhabne namni lama jijjiiraa jechuudha. Kun waan hin danda'an akkasitti badde kaayyoo uummataarraa namni socho'e akka sanatti bada. Kanaaf Abashaa jalatti jijjiiramuun Abashaatti galuun qabsoo waggaa 40 uummata miliyoona 50 qabannee qabsoo kana harka Abashaatti deebisuun maal jechuudha? Saayinsii kamii baratanii warri doktorota ta'anii Abashaa jala Gimboo 7 jalatti riiranii Oromoo bilisa baasan. Seenaa isa kamirraa baratanii garboonfataan yeroo garbasaa bilisa qabsaa'ee fi bilisa baasisu. Kitaaba daddaarraa barata datti fakkaata. Kitaaba barreeffamni malee waan barreeffame keessa garboonfataan garbasaa si qabsaa'ee bilisa si baasu hin jiru. Abashaan warra harka nu muree fi harma nu muree ammallee nu muraa jira. Ammallee daa'ima keenya fixaa jira. Lafa keenya gurguraa jira. Warra kanatu bilisa nu baasaa. Attamitti jara kana jalatti nu hiriirsuudhaaf kaayyoo uummata keenyaa jallisuuf deemu. Kaayyoon uummata keenyaa fi gaaffiin uummata keenyaa deebii argachuu qabu. Addi bilisummaa Oromoo kan jiraate waan dhaaba cimaa ta'e miti. Gaaffii uummata keenyaatu hin deebine. Isa abbaan badeemti. Yaa abbaan badeemti. Abaa'uun maaliif hin bade? Gaaffii sabichaatu hin deebine bara. Utuu warri qabsaa'an hoogganni kun abaa'oo dhiiftanii galtaniis uummati Oromootu huba. Barattoonni yuunivarsiitii 15tu mallatteessanii naa ergan dhaabbilee Oromoof ergii jedhanii weebsaayitii keenya irra jira. Maal jedhani? Diinaa wajjin morma wal qabnee jirraati nu gargaara. Tokko ta'a amilee keenyatu cabee biyya keessatti jira. Tokko ta'a amilee keenyatu cabee. Kanaaf dhaabbileen Oromoo tokko gochuun murteessaadha. Kanarratti immoo hirmaannaan keessan dhiibbaan keessan murteessaadha. Hoogganas uummatatu filataa hawaasa Oromootu. Garuu rakkoon hooggana qofaaf rabichaa qofaa miti. Isa mana isaa cufatee ciisuudha. Hormi televezyiinii banatti barkiiru. Nuti immoo waraana kuma tokko illee hin taane yookaan immoo kuma 10 hin taane tokko wayyaa bituu dadhabne barra. Mi tokko keessan mi suuqii dhaqaati isa buburree sana bitaa. Birrii 15 digdama fayyada. Mi tokko keessan waraana meeqa uwwiftan jechuudha. Wayyaa isa buraaburree kana. Dhuguma isinii jedhe. Isaan axiphafatanii yookiin aballifatanii isin waanuma argitan bitaa ergaame. Yoo shakkitan birriin hin badeettanii andan ergaaf maalamii piroojeektii waan baay'ee hojjechuu danda'a bara. Waan qatitaa deemu. Nabsee ishee amaaru adda liidiyaa namarraa qofaa ishee guurteetti nyaata nu qallabaa turte bara Asmaraa turte. Injiru qaama isheen injirtu waanta ta'e.
miidiyaan dhibbi dhalachuu qaba bara. Malee gadi du'aa deemuu qabnu reefe. Onnee koo keessatti gadi du'aa deemuu qabnu. Jabaachaa deemuu qabna malee. Hoogganuma abaaruu, haadha abaaruu, qabsoo abaaruu, dhaaba abaaruu kanaan furmaatan ta'u. Kana galaa dhaqaa manatti dhiitaa cabsaasa mana ciisu. Isa taa'ee Oromoo abaaruu irratti manaan nu kaasa. Irratti hirmaadha. Qabsoon kun Oromootu rakkataa jira. Haadha keenyatti rakkataa jira. Diinni nu bituudhaaf hidhee itti qophaa'aa jira. Nummoo hin bitamnu jennee of qopheessuu danda'u. Hin bitamnu. Dhaaba barbaaddan deeggara. Garuu mana hin ciisna. Fincilaa. Bakkuma jirtanii diina keessa. Ishi dhaaba yoo gargaaruu dadhabdan baqataa Oromoo yoo gargaartanoo. Hidhamaa Oromoo mana Itoophiyaa hidhamaa jiru sanatti yoo gargaartanoo. Beekaan Oromoo maaliif mana ciise? Namichi warri kaleessa mana hidhaa turan dhimma kana fudhatanii maaliif hin geggeessan? Warri kaleessa baqataa turtan waa'ee Yamanii 50,000 Sudaan keessatti rakkachaa jira. Maal gargaara? Jibuutii keessa karaa dabartanii dhuftan maal raanfattan? Kanaaf rakkoo guddaatu jira Oromoo. Sila Doktora Lamaayoon narrifadhee jedheera. Dhugaa. Oromoon rakkoo amma harkaa qabnu kana rakkoo dubbachuudhaaf nu qaanfachiisu kana keessa teenyee odeeffannoo qabnu jechuudha. Riili wayyaaneen hin kufu. Habashaan miti Ameerikaan isiyoon waraane kana booddee Oromoon bulchu. Enኳan Ameerikaa fi Awurooppaan fi Habashaan ilmi Yesuus Kiristoos yoo dhufe Oromoo humnaan sidhiitee bulchee hin bulchu. Kana booddee nutis harkaan laannu Habashaa. Hoogganni kamillee yoo dhufee Habashaa jala hiriirisiin jedhe dhaabii hin soofdaa jira. Yoo miliyoona 50 taanee obbilisa hin baafnu ta'e nadhaafu bilisummaan. Baarakiinaa dhugeen du'a. Miliyoona 50 taanee 5 bilisa baasuu dadhabnaan nuti nama miti jechuudha. Hin gooda garammoo. Akka isaan televezyiiniidhaan nutti fokkoran miti wal beekna barbaada. Isa isaan waggaa tokkotti ijaaran guyyaa tokkotti diiguu hin danda'a. Waadaan sidii galaadha. Guyyaa tokkotti rakkoon akka nuti biyya keenya keessa miilli keenya hin geenye nu godhata. Kanaaf waraanni keenyas dhaabbilee keenyas deggirree tokkummaa isaanii ijaarree miilli keenya tokkitti galee jennaan wayyaanee harka ishee qabadha. Televezyiiniin isaanii, paaltookiin isaanii, miidiyaan isaaniis harka nu laachisuu qabu. Maal adda Asteer waggaa 40 harka laanne bara. Maaliif addee jenna? Waan waggaa 40 qabsoorraa booddeetti hin deebiin qabsoo jechuun immoo maallaqa ofii baasuudha bara. Waa argachuu miti bara. Maallaqa koon baasee dhufeera. Maallaqa koon baasee Noorweey dhaqa. Ilfinash kannoo barreen gaddaa Noorweey gaafa dhuftu guluukoosii irraa buqqisanii dhufte. Dhuftee maal jette? Oromoo yoo dhaaba gargaaruu hin barbaanne jette naan isa du'a gahii koo ittiin dhuftan kennaafii jette. Anduuf hin jedhaan isa du'a gahii koo ittiin dhuftan kennaafii dhaaba keessa gargaara. Namoonni hamilee akkasii qabantu jira Oromoo keessa. Artistiin Oromoo tokko ta'aa jira. Beekaan Oromoo tokko ta'aa jira. Maali gaafa? Bara Minilik utuu taayitaa qabachuu dadhabnuu hafne. Bara Dargii utuu taayitaa qabachuu dandeenyu hafne. Kunoo ammallee waan dhufuu danda'utu jira. Balaa guddaa dhufuu danda'a gaanfa Afrikaa irratti. Lola guddaa dhalachuu danda'a. Kanaafuu qopheessineerra. Oromoon tiyaarra waraanatti yoo yaa'e meeshaa bituudhaaf qophiidhaas hin. Anoona kaasaa dargaggoonni yuunivarsiitii hundarra jiran lolaaf qophii. Habashaatti harka laachuun barbaada. Habashaa kaleessa harka nu mure, harma nu mure, እኛ የታሪክ እስረኞች መሆን የለብንም ከሚል ዶኩመንት ነው። አተምቲ የታሪክ እስረኞች መሆን የለብንም።
rakkanneetti dhabneen seenaa sanatti. Seenaan suni nutu sin irratti hojjete dhiifama namni nuun jedhe jiru bara. Kanaaf itti dhabne bara. Arsii fixanii, Harargee fixanii, ummati Shawaa buqqa'eeti bareellaa baachaa jira Tigreedha. Lafa isaarraa buqqa'ee. Attamitti kun nama raffisa. Waa dubbisuun gaariidha bara. Dabballeen Oromoo akka shunkurtii qunca'u kun maalli rakkoon isaa beektu? Seenaa sana sirriitti qoratee beekuu qaba. Yeroo seenaa yeroo qunca'an miti yeroo tokko ta'an malee. Kanaaf ija kanaan wal ilaaluu qabna. Keessumaa dhaabbileen Oromoo wal madeessuu qaban yaada jedhuun qaba. Ololli hamaan maqaa uummata Oromoodhaan hin gaafadha. Ololli hamaan dhaabbilee Oromoo gidduutti deemu dhaabbachuu qaba. Ololli kan geggeessaa jiran warra diinaati. Nuti tokko, ilmaan tokko. Oromoon tokko gandatti deebi'uu qabnu dhiiru. Amantaa jala deemuu qabnu. Amantaan mirga. Islaamnis, Kiristaannis, waaqeffataanis mirga keessatti Oromoodhaaf. Garuu kaayyoo uummata Oromoo dhiibnee amantaadhaan wal qooduu qabna. Keessumaa gandaan wal qooduu dadhabde. Namni gandaan wal ijaaru nama dandeettii hin qabne qofa. Mallattoo politikaal saayinsii keessatti namni selfii konfiidensii hin qabne adda isaarraa ilaaltu bara. Gandaa fi maaliidhaan wal ijaara. Biyyuma addunyaa keessatti mallattoo dadhabinaati. Mallattoo selfii konfiidensii dhabuuti. Nuti Oromoon tokko dhiigi keenya tokko. Dr. Taddasee Bawaan inni dubbate Minisootaatti barreen gaddaa dhaggeeffadhaa. Booranna keessa giddatu jira. Ani giddam. Giddaan jaarte keessa Orroo keessa jira. Giddaan eessa jira? Shawaa Sameen Shawaan kuyyuun kun qabatee gara oliitti gidda. Harargee keessa giddatu jira. Oborratu jira. Oborra Wallagga keessa jira. Oborra Harargee keessa jira. Oromoon tokko dhiigi keenya tokko. Islaamummaa warra Turkiin nuu kenne abbo. Kiristaanummaa immoo warra sanatu akka marqaa nu afuufanii nu liqimsanii jedhe peenteen immoo eewni dirribee akka warri peentee jedhe warri kilinikii nuu bitanii jedhe maal isheen immoo wantinii nuu bananii akka marqaa afuufanii nu liqimsanii jedhe isaan immoo nagaa qabu jedhe warri sun immoo warri ortodoksii immoo jedhe ulee sanaan nutumanii ani faa muka nu gachaa ba'e bara. Kanaaniin amantaa jibbe. Muka qeesii sana jechuun harka isaanii faa cittoo sana itti waallee itti makan dhugaa akkasitti na dhugachiisaa ba'an. Akka kanaanii nu bitani bara. Namichi harka isaa dhunganne akkamitti waaqa jechuudha bara. Kanaaf harka naftanyaa sana lammaffii gannata nan galchiran hin galu gannatuma hin jedheen gaafa bilisummaa rabbi nu baase ani masgiida jirus cheerchii jirus ollitee waaqa kadhadha gaafa bilisummaa baase. Kanaaf waa'ee amantaa jalas hin deemu, waa'ee gandaa jalas hin deemu, oromummaa jalas hin deemu. Tokkummaan Oromoo hin mirkanaa lafa dhiyootti. Hawaasi Oromoo dhiibbaa nu gochuu qaba. Dhaaba kamirrattiyyuu Oromoon tokko jedha. Waan dubbachuuf jedhee baay'eedha. Warri kun immoo daqiiqaa sadii naa kennu. Ammallee Zeenaawwiirra daqiiqaa lama qofaatti naa dabalan. Achiiti daqiiqaa tokko naa kennu. Hundeen garuu firoomumaan daqiiqaa lama naa dabalee. Egaa waan dhumarratti isiniin jedhu ofirratti argatu. Warri Ameerikaa amantan jirtu as keessa. Ameerikaa mannammoo Habashaa wayii bara. Awurooppaa fi Ameerikaa fi Habashaan tokko bilisummaa uummata Oromoo barbaada. Nama nina ofii keenya irratti ergan walii keenya irratti.
adda addummaatti xiqqoo qabaachuu dandeenya Oromoo. Ani obbo Biraasaan adda addummaatti xiqqoo qabaachuu dandeenya. Obbo Biraasaan lafa gurguramu jedhata. Ani immoo lafa gurguramin jira waan hin beeku jira. Yoo lafi gurgurame kan bitatu Tigireef Guraagee malee Oromoo hin danda'e bitatuun. Kanaaf inni lafi gurguramu hin nama. Waafi warri waafitu. Akkas jechaa ture paarlaamaa keessatti jechuudha. Yoo obbo Biraasaan lafa gurguramu jedhee haa ta'u. Ammoo oyi takka turree gurgurraa Biraasaa walumaa wajjin deemna ammasitti. Amma yeroon waa'ee lafarratti wal lollu. Amma sila walabummaa fi bilisummaa jedhanii liyyuunnatii akkasii faa kaasan. Warra silsaawwachuu jedhamtu rakkoo fide adda asteera. Maalinni bara sana naan jedhu poleessi koo. Veetinaamtu taraamaajii jedhamu chaayinaatti taraamaajii dhadhee Oromoo wal lolaa intinii dhiisee Habashaa akkamitti galagalchinaa dhiisee taraamaajiin isa kami Veetinaam immoo komunistii isa kam Raashaa immoo isa kam wayya Oromoon. Yeroo har'aa waan irratti wal lollu hin jiru yeroon hin jiru ji'a ja'an qabnu kan garbummaa isa duraatti deemne ji'a ja'a. Yoo gidduu kanatti Oromoon rakkoo amma jiru laalee daa'imuma Yamanitti dirqisiifamee gudeedamu laalee daa'ima manaa qabdu haadha manaa qabdu ijoollee manaa qabdu kana laalee Oromoon ummati kun abbaa dhabeetu dhaaba dhabeetu bilisummaa dhabee kana ta'e kottaa dhiiroo adda addummaa keenyaa dhaabnu yoo jedhan maal ta'a? Maqaa namaan na inni dandeettii qabu uchi guddaa ministeerii haa ta'u dhimma siyaasa dhimma alaa geggeessu. Lolan barbaadanii dirree jiru hoogganaa waraanaa nuuf haa ta'u ammuma. Inni tokko immoo hoogganaa haa ta'u abbaan barbaada. Du'a miti kan inni deemuuf haa ta'u. Maaliif tokko hin taane Oromoon? Maaliif gargar facaanan ilmaan abbaa tokko? Maaltu akkas nu godhu? Warri Habashaa koo Gaambeellaa fa'aa Affaariin fa'aa of jala yaasanii qabsaa'aa jiru bara. Nummoo walii keenya of jala yaasuu dadhabne yoo wal jala deemne maal ta'a? Immoona wayyaanis abbaa fedhe iyyuu immoona garuu yoo tokko taane qofaadha. Kanaaf akkasitti nu fudhaa yoo dandeessan baqattoota Yaman jiran kana nu gargaara. Oromoo baay'ee rakkoo irra jiru. Biraasaan illee raayyaan illee beeku dhimma kana. Sayid Mahammad jedhamatti televezyiinii Minisootaa irra kan jiru isa qofaatu Osloo irraati maallaqa xinnoo walitti nuu qabee Minisootaaf DC irraa maallaqa xinnoo walitti nuu qabee mucaa marrumaan gadi ba'e kana baqattoota gara 600 Yaman mana hidhaa keessa jiran isaaniif bishaaniif midhaan bitaa jirra. Warra Kalkaazii jedhamu keessaa immoo namni 60 ari'amanii jiru. Waan guddaatu hojjetamaa jira. Oromoo ajjeesanii maal onnee fi tiruu keessa onnee fi laphee keessaa baafatanii gurgurataa jiru hin jarri. Waan hundumaa isinitti meera warri dandeessan adaraa gargaara uummata kana. Yoo obbo Biraasaatti illee maallaqa laattanii Sayid Mahammad Aliitti kennameeti. Sayid Mahammad Alii amma danda'e jara kanaan akka inni gargaaru godha. Maqaa baqattoota kanaan isin gaafadha. Gaaffii inni yaadachiisu boo lammaffaa Oromoo Saappoorti Giruupiitti miseensaa taanu hundumti keenya. Oromoo Saappoorti Giruupiin dhimma baqattootaa kana waan deeggaruuf isallee nu deeggara. Qabsaa'ota dirree irra jiranillee yaadadha. Bishaan illee argatanii gaafa isaan guyyaa tokko nama tokko ajjeesan hin gammadduuni. Namicha Taaddasee jedhamu lixa Wallaggaa immoo Bahaa Wallaggaa Oromoo Barreen Gaddaa Gumuziin hidhachiisee Oromoo ficcisiisee gaafa boqqolloon isaa gubate ani gammachuu halkan boqqoraa bule bare. Gaafa sana afaan namuma natti dhufee birrii narraa fuudhuuf nabe malee wayyaa kooyyuu na kenna bare. Na wanta akkasii irratti walii adirmannu Oromoo wal gargaara. Dhaabba hunduma dhaabatti amantanis inni waa fiduu gargaartu waa fiduu gargaari inni adda bilisummaa Oromoo gargaartu adda bilisummaa Oromoo gargaari inni adda bilisummaa Oromoo 3-4 garuu mana hin ciisina. Qabsoorra warra jiran irraan deebiina. Waanuma fedhe taanaan namoota qabsoorra jiran biraan deebiina gargaaraan jedha. Anillee nan gargaaraa
Galatoomaa egaa isa kaan immoo dhiisinaan jedhan inni kun immoo waggaa dhufuun sitti himaa. Waggaa dhufullee bilisummaa qaammaa itti galla. Galatoomaa Dr. Geetaachoo.